dhiisiyyaattahini yaannisiif hin tahu namni taa'ee gadduu bakka takka hin gahu yoo taate malee namaa gadi tahu namni rabbi qabu abadii yaaddahu rabbi jira beekaa kanan meenya dahu nuufi waan gaarii kan waliin nu gahu ni beeka muslimni maaliif akka tahu wanni rabbiin fide abadamtuu hin tahu خير ما في فداها وانفده هنداه إجادني لقا قارا هنكتا مرني يا دانتي سيهم فقاتني ولا تهنوا ولا تحزنوا ننجى ربنا ولا تهنوا إلا فتناها ولا تحزنوا حجات دهناها قلت مليه افدو بنجيناها إراري في ركو هيرون كننا ربي نفت مري وانتم الأعلونها جبدون في تدفتوه اسن ترأهنا فيديو دلقو دادامي ماتانكي وانا دكبو في يوكامو سامونكي وانا جيكامو في فيديو دلقو دادوغا فسامونكي يانا جيكامو يو فريتا إمالي فيديو ميكا دلقو نندندان ترى وجين كامو فريدا bakka akkatti viidiyoo dalaguun dhabe mataan kun nan ciqqaba bakka zim jedhee mana cinqa jechuudha. Na didde jarattiini engadda waraqaan akkuma isinitti mee baasiin waraqaa intini baasee ture beeksisa baasee ture gaafa 11 kaleessa jechuudha. Na didani jarri kun nageessu karadeen daddabe kaleessa illee nan boo'a har'allee nan boo'a wanti kun nan isaanii irra yaa'u dhugaa rabbi wanti kun nan isaanii irra yaa'u jechuudha. Gurbaallee miidhatti kufee boo'ee tan karadde jechuudha. Na dide jechuudha. yoo rabbiin na laaffise du'aanaa godha wallahi ani maaliif jennaani sila karoorri itti galuu qabu ji'a lama bakka ji'a lamatti nan gala dheen karoorfadhaan ji'a lamatti nan gala jedheen iyyuu karoora baafadhee jira jechuudha. Garuu dheen gadda sayyuu koo taasee dhugaa barreeffama sana sadii maxxansuu hin danda'a. Sayyuu koo taasee mucaan kee guyyaa 40tti galti mammaan koo galuudhaaf guyyaa 40 tafee jedha mucaan koo jechuudha. Mucaan koo hodii gaddee barumsa illee seeraan nan baratu. Hedduu ulfaata bakka dhugaa rabbii baay'ee tokko na cinqaan dubbadhu dhugaa gaafan dubbadhu nan bu'a waan ta'eef hin dubbadhu gaafa waa isaa yaadu nan bu'a kanin amma kana turee fi biyya kana turuun barbaanne maaliif abbaan bira hin jiru haati bira hin jirtu bakka baay'ee barumsa isheenaaf hin baratu olii gad deema takka mana koosaatii dhaqaa haadha kiyya bira ta'a takkaan immoo ganda abbaa faa dhufee haata baadiyyaa deema jechuudha. Abbaan hin jiru achi abbaa Finfinneetti galee jira. Sanii fi olii gad deema bakka barumsa tolee jedhee ajajamee naan baratu. Ani immoo yoon dalagaa kana dhiisee galee yooman bakka gaarii tokko hin ga'ini yookaan immoo birrii ga'aa tokko yoo walitti hin qabatini ammas rakkina koo kaleessaatti hin deebi'a ammas bakka kaleessa dhufeetti hin deebi'a waan jedhamuufini garaa koo gutadde akka ta'e bakka barumsarra akka ta'e haa ta'u jedhee tan taa'ee garaa koo gutadde guyyaarra bo'aadha wallahi guyyaarra bo'aadha sana viidiyoo dalagee waan kolfaas ta'e waan badaas ta'e waan hundumaayyuu dalagu jechuudha. Garuu guyyaarra bo'aadha wallahi tun hin bo'in loolu yuutuubii kanatti iyyuu ergee yuutuubii kana baradhan iyyuu tasgabbaa'e malee. Dhiifama wallaahi ani dubbachuu hin danda'u beektanii gaafa waa'ee mucaa kiyyaa haasa'u imimmaanillee na keessan dhaabbatu baay'ee tokko bakka baay'ee tokkoon bu'aa jechuudha. Maaliif jennaani kan mucaa gootammoo waan galchin na teessisu rakkoodha. Maaliif rakkinan kaleessa keessaa dhufe natu beeka waan ta'eef waan hin hojjechaa dhufe nan jijjiirama jedhee mucaa koo gatee dhiisee dhufe waan hin beekuuf iyyuu amma yoon ka'ee immoo deebi'ee galee rakkina sanatti hin deebi'ee galaa. Jedheetani kan cinii nadhee mucaa kiyyatti garaa jabaadhee hojjedhu jechuudha. Kanaaf hin bu'a yeroo hundumaa jechuun wallahi imimmaan qabachuu hin danda'u baay'ee tokko bu'a hin danda'ullee jechuudha. Fakkaa dhugaa rabbii hin danda'u waa'ee mucaa kiyya gaafa naasuu gaafa namni waa'ee sanatti haasa'ullee nan bu'a jechuudha. Akkasumatti maaliif jennaani mucaan koo amma yeroo ammaa kanatti harmeen koo dhukkubsatti. Sanarraan iyyuu immoo nyaata fa'aa yeroo tokko mucaan hin jira mucaan mana keenyatti dhalate tokko haadhaan qabu inni isaatirraa duute mucaa sanaa wajjin jechuudha. Mucichillee homaayyuu hin jedhu guddaadha. Harmeen koo baabura dhaquu hin dandeessu. Matuma isaanii heddii bakka yeroo tokko fayyaa taati yeroo tokko immoo hin dhukkubsatti jechuudha. Baay'ee dhukkubsatti seellee dhukkuba onnee dhukkubsatti yoo har'a ciiste bor fayyaadha yoo har'a ciiste bor nagaadha bakka ittuma kakkaa'achuudha darbe yeroo sana nyaata ofii godhatu. Ijoolleen kun walii galanii
nyaata ofii isaaniitti godhata mana barumsaatii galee buna danfifataa silaa kana haati mana jiraatti haati danfiftuu ofii isaatii biddeen toshaa wallaahi mucaan kiyya ofii isaatii biddeen tolfataa ofii isaatii waxii waxaa bakka akka dubartiitti hojjetaa jechuudha mana keessa gugguufee akka dubartiitti hojjetaa jechuudha hojjeteetu of jiraachisa waggaan isaa 12 ana biddiyyuu hin guba jedhee tan sodaadha dhugaa rabbii xiqqaa waggaa 12 jechuun baay'ee xiqqoodha jechuudha sanuu dhiira ta'eetu akka dubartiitti waa hunda gajjedhee hojjeta bakka kana faatu na boosisaa jechuudha gaaf immoo bakka irraa bitatanii nyaatu jechuudha kanatu akka hin galle kan na godhe yoon gale hundumtiyyuu mataa korra jira waan ta'eef wanti hundumtuu ana waan eeggatuuf borimmoo bakka jireenya kana caalu mucaa koo jiraachisuu nan danda'ai jedhee tan garaatti jabaadhe dhugaa rabbii garaatti jabaadhe mantaa malee nama garaatti jabaatee dalagatu miti yeroo ittiin akkasitti hojjetatee ofii isaatii nyaatu baay'ee tokko na boosisa baay'ee tokkollee garaa na nyaata jechuudha yoon gale immoo rakkina kootti galaa silas rakkina jibbee dhufe bakka dirqama garaa jabaachuun qabadhe garaa koo hidhadhee tan otuu yeroo meeqa guyyaatti ba'u otuu yuutuubiin kun hin jiraanne wallaahi sammuun koo firii nan ta'u nan maraadha yeroo tokko maraatu nofsi yaayuu gaafuman taa'ee waa isaa yaadu dhugaa rabbi maraatu nofsi yeroo tokko tarii nan maraadhee laata ani nagaan qabaa laatatu nagaa qabaachuu baadhee immoo nan dalagadhaa hin jedha yeroo tokko gaafan taa'ee yaadu jechuudha bakka asiin karaa tokkoon abbaan na doorsisaa waa meeqa bakka jireenyi kiyya cinqiidha takka baaseen dubbadhu si dhugaa rabbi ani waan akkasii dubbachuun jaalladhu amma waa'ee galumsa kanaarrattitu jaartiin mana kanaa na diddetu na dubbachiise jechuudha na didanii waa'ee galmee sanaa fi riyaadii nageessaa paaspoortiin addisii godhadhaa paaspoortiin haaromfadhaa jennaanitu na didanii jechuudha na diddee ofii keenyaa sii geessinaa yoo iqaamaa sii baasu ta'e ofii keenyaa sii baasna malee nu biraa hin deemtu nu biraa hin galtu waan isin malee jiraachuu hin danda'u yoo iqaamaa naa sirreessi jette ofii kiyyaa maqaa kiyya irratti deebise iqaamaa keetii sirreessaa naan jettan immoo iqaamaa sirreeffachuun barbaadu yoon sirreeffadhe immoo ofii koo sirreeffadhe ani sinuma bira ta'aa jedhee lakkee ofii keenyaa nu sii sirreessine galtee deebitaa anamman lubbuudhaan jirutti na biraa hin galinii ani si malee jiraachuu hin danda'u naan jettee natti boossee lakkiin barbaadu haa ta'uyyuutiin jedheen ani si biran ta'a yoon galees deebi'een dhufa paaspoortii koo deemee haareeffadhaan jedhe na diddee jechuudha nageessu kaleessa saarras imimmaan kun an qorre wallaa akkasitti bu'aa oolee maaliif ani dirqama amma ji'a lamatti karoorfadhee jira ji'a lamman kana fixadhee jennaani karuma mana hidhaa sana nan deeman jedha yookaan ji'a tokkos hojjedhee mana hidhaatiin deeman jedha mana hidhaa sana kunoo ji'a 2 ji'a 3 akkasitti nama galchuun immoo wallaahi danda'uyyuu nan du'aan basamee achitti du'aa isa kanan nan sodaadhee bakka kana sammuun koo na cinqamee garan itti deebi'us wallaalee jechuudha galmeeni gaafa 11 darbee jechuudha gaafa 11 amman galmeessu ta'e hin galmeessan ta'e beeku garuu guyyaarraa boo'ee hinuman karadha yoo rabbiin kiyya naa laafise wallaahi du'aa hinaa godha daraa ijoollee keenya isinillee du'aa hinaa godha yoo rabbiin kiyya naa laafise ammallee hinuman karadha yoo banaadha ta'e yoo banamee jira ta'e naman gaafadhus nan dhabi'anii bara dhugaa naman beeku ani sawwaa kan birriitti ergadhu malee nama tokkoon beeku an dhugaa rabbii naman iyyaafadhu namatti naasa'u obboleettiin koo hin jirti isheen immoo dhaqeessii gaafadha rakkoon qabu naan jette isheen tokko immoo ammayyuu imbaasii keessa jirti homaa tokkoyyuu hin dhageenye waa tokkoyyuu hin hubanne hin beekanii naan jette ishee waan akkasiirraa quban qabdu jechuudha malee hedduu tokko cinqame hedduu tokko wallaahi sammuun kun dhiphatee jira wallaahi du'aa hinaa godha akkuma rabbiin karaa kana natti hin cufne kan cufamee jennaan bakka galuu hin danda'u guutummaan guutuutti mucaan goollee utuu guyyaa 49 lakkaa'u jechuudha. Anillee mana hidhaa jalaa galuuf deemaa jechuudha. Wallaahi sammuun koo sirrii nan ta'u na lakkafama dhugaa rabbii mana hidhaa sana dhaqee seenee jennaani sirrii nan ta'u waan inni isa yaaduuf jecha malee akkasii dhugaa rabbii kanaafan viidiyoo dalaguu dadhabee kaleessa nan dalagan jedhee gaddas nan dalaga jedhee bakka har'aan guyyaa lammaffaadha miti viidiyoo dalaguu dhabuun koo hedduu tokko mataan kiyya na cinqame yoon cinqame an dubbachuullee hin danda'u bar akkan ajandaa namaarraa hojjedhu miti. Gaafa sammuun koo na cinqamu hojjechuu hin danda'u halkanii guyyaa walitti bu'aa waan ta'eef hin danda'u bakka dhugaa rabbii kanaafuu wanti isin naa gochuu qabdan du'aa bichaa naa godha akkuma rabbiin karaa kana natti bane karuma nagaadhaan deemee galu bakka kanumaan barbaadaa waan biraa miti kanuma du'aa naa godha wallaahi du'aa keessan hin qeebalamti waan ta'eef kan abbaarraa qeebalamuu qaba
hundumti keessaniyyuu du'aa naa godhaa, rabbiin naa kadhadhaa, waaqa keessan naa kadhadhaa, akka rabbiin karaa kanaan na milkeessee mucaa kootti dafee na galchuu. Ani biyya lafaa kanarraa mucaa kiyyaa fi haadha kiyyaaf yoon jiraadhe hedduu tokko na gammachiisa, hedduu tokko illee natti tola jechuudha. Dhugaa rabbii ammas mucuma kiyyaa fi haadha kiyyaaf hin jiraadha jechuudha. Kana malee wanta jiru biraayyuu hin qabu, jireenya iyyuu hin beeku ani isaan lamaan malee dhugaa rabbii. Kanaafuu du'aa naa godhaa isiniin jedhaa, hedduu tokko galatoomaa ulfaadhaa.